Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo isiniin jedhu Dr. Abduseen. Nagaan keessan isinii baay'atu isiniin jedha. Har'a wanti nuti qabannee dhufne har'a guyyaa goota keenya, guyyaa dhaloota Hacaaluu Hundeessaa waan ta'eef hundi keessaniyyuu baga geessa jedhaati. Gizee tokko kabaja artiistii keenya jaallatamaaf kabajamaa Hacaaluu Hundeessaatiif qabdanu daqiiqaa sekoondii 20 gadda isinitti dhaga'ameef jaalala Hacaaluudhaaf qabdanu na wajjin ibsitu jechuudha. Baga nuuf dhalatte hacee keenya gadheensi nyaattus ati yoomuyyuu siidaa yoomuu hin jigne onni Oromoo miliyoona 50 keessa dhaabbattee jirta siin jenna hacee keenya. Egaa ittaansuudhaan hundi keessanuyyuu akkuma beekamu kaleessa sagantaa ajaa'ibaa haala nama boonsuun eebba kitaabaa shanan gibee gootota shanan gibee irratti ummanni kaayiroo keessaa otuu hin hafin irratti argamee haala ajaa'ibaa ta'een kun hanga sagaleen cufamutti jaalala ummanni kun argisiise nu gammachiisuurraan kan ka'e nutillee uffata aadaatiin babbareennee ummanni otuu manatti hafin akkasitti gahee gaafa gammachuusaa ibsatu gammachuu guddaa nuti dhaga'ame jaalalli keenya akkuma kanatti itti fufuu qaba. Warri bakka biraa jirtanullee fakkeenya gaarii isiniif ta'uu qabna nuti. Oromoon bakka kamirraayyuu walirraa waa barachuun sirna akkaataa itti waa gaggeeffatan akkaataa itti wal dhagahanii tartiibaan waa hundaanuyyuu wal dhagahanii wajjin jedhanu waliif fakkeenya ta'uu qabna. Yeroo hunda wal konsartii kanarratti eebba kitaabaa kanarratti waan baay'ee argine artiistonni keenyallee galatooma kibarulliin baay'ee tokko ulfaadhaa isiniin jedha artiistonni Oromoo achirratti argamtanii sagantaan kun akka miidhaguuf haala ajaa'ibaadhaan waan dandeessan hundaan nu bira dhaabbattan meetii jamaamaadhaa atis galatoomii dizaayina uffata haala ummanni barbaaduun akkasitti babbareechitee ummata kana babbareechitee shamarranii dhiira utuu hin jedhin daa'ima xiqqaa guddaa utuu hin jedhin akkasitti nu babbareechitee achitti akka argamnee kitaaba kana kabajannuuf gochuu keetiif meetii jamaamaa galata guddaa Oromoo biraa qabda Oromoo kaayiroo biraa. Jabaadhu siin jenna ittaansuudhaan wanti an dubbachuu barbaadu baay'een keessan sagantaa kaleessaa cidhaa jedhaa turtan jedhaa miti eebba kitaabaa ture eebba kitaaba gootota shanan gibee waggaa baay'eedhaaf gootota hin qabduu jimmaan jedhamee gaafatamaa ture kunoo amma fidamee isinitti baafame bitachuu seenaa abbootii keessanii baruu maal akka ta'e bittanii dubbisuun dirqama keessan isiniin jenna. Bitadhaa bakka jirtanutti seenaa abbootii keessanii bara gootota qabdi jimma seenaatu barraahuu dhiise seenaatu dhokate malee jimma goota dhabdeetii miti goota akkuma Oromoo kutaa hunda akkuma Nadhii Gammadaa akkuma jaarraa abbaa gadaatti akkuma baarootumsaa hundi Oromoon kutaa hunda akkuma jeneraal Taaddee Birruu kan Oromoof qabsaa'ee bakka buuteensaa dhabame kan ajjeefame kan fannifame kan rasaasaa waadamee du'e goota hedduu qabdi kan Oromoodhaaf of kenne. Garuu seenaa barreeffamuu irratti dogongorri waan jiruuf seenaan gootota shanan gibee utuu hin barraa'in har'a gahee har'a kunoo gadi isiniif bahee jira baga gammaddan Oromoon dhalattoonni godina Oromoo jimmaadhaa batalee gaafa seenaan gootota keessanii barreeffamu akkanatti itti hirmaattanii bitachuudhaan seenaa gootota keessanii baruun hedduu nama boonsaa jabaadhaa galatoomaan nu hariinuyyuu seenaa abbootii keenyaa dubbifnu waa yoo dubbiste waa bartaa. Nama waa dubbisetu seenaa bara waan baay'ee namatti toluudha isiniin jedha egaa akkuma beekamu kanaafuu wanti kana kaasuu barbaade salgiidha wanti jedhamee wanta akkasii godhameef galatoomaa warri kaleessallee aarsaa kana kaffaltanii akka salgiitti achirratti jechuudha nuuf argamtan aarsaa guddaa kaffaltan aarsaa guddaa galatatu isiniin mala asirratti isin galateeffachuudha waan qobaatti sagantaa isinii qopheessanii isin galateeffatanudha dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif akka namaatti caffaruu otuu dandeessanu maal jettanu obsitanii cidha keessa waan hin ta'in akka cidha keessaniitti teessanii sagantaa kanaaf aarsaa guddaa kaffaluu keessaniif dhugumaan isin Oromummaadhaaf aarsaa kaffaltan jechuun hin danda'ama. Naaf galateeffadhaa Oromoon viidiyoo kana dhaggeeffattanu hundi wanti kun konsartii yookiin waan adda addaa sagantaa adda addaa qopheeffachuun kaayiroo keessatti rakkoo uumaa har'a gahee rakkoo qaba waan ta'eef yoo maqaa salgiitiin yookiin waan adda addaatiin qopheeffame malee wanti kun baay'ee rakkisaa waan ta'eef akkasitti godhame jechuudha. Baay'ee tokko nuuf galatoomaa isiniin jedha.
Kana taasuudhaan yeroo dhiyootti gammachuu guddaa eegaa jirra. Gammachuun keenyas nama obsetu aannan goromsaa dhuga jennee obsaa jirra. Hayyichi sanyii goota yoo tuqan loleessa qolachuu beeku yomaa tuttuqanii tolanarraa eego inni jedhu jaalmarroon Oromiyaa harka isaa galfatee waan jiruuf biltsiginnaan naannoo Oromiyaadhaa waan gootu dhabdee gadhiiftee jirti jechuudha. Bakka hunda warshaa simmintoo gurguddaa waan adda addaa kana harka woboo jira jechuudha. Oromiyaa erga kutaan Oromiyaa guutuun harka woboo seentee jirti jechuudha. Kun waan gammachiisaadha. Yeroo dhiyootti waan darraajii arguuf teessu hayyoonni keenyas ni bahu. Oppiidiyoon hiitee irra teessu ofii wal nyaataa jirti. Humna qabaatte humna mana hidhaa tursiiftu hin qabdu gootota keenyan isiniin jedha. Jaalmarroon itti muddaa jira Oromiyaa keessaa biltsiginnaan ari'atamtee baduudhaaf waa hundaanuyyuu tarkaanfii jajjabaa fudhataa jira jechuudha. Woboon kun waan ajaa'ibaati. Tarkaanfii yeroo ammaa nama boonsaa jiru keessaa wanti woboon fudhataa jiru tarkaanfiin ajajaan keenya kabajamaan jaalmarroon biltsiginnaa irratti cuucilee biltsiginnaa irratti fudhataa jiru sun boonsaa jira. Hayyoonni keenya illee mana hidhaatii waan abdii qabu nutti haasa'anii nu gammachiisaa jiru jechuudha. Yeroo hunda wal gaddisiisuudha. Waan gammachiisaa qofa haasa'uun gaariidha. Jawaar Mahammadis waan gaggaarii qofa mana hidhaatii nuuf kennaa jira. Oromoo jabaadhaa qabsoo keessanitti fufaa. Hidhaas nu baana mootummaas ni taana jedhee abdii nutti horaa jira jechuudha. Dhugaadha. Jawaar Mahammad hidhaas ni baha. Mootummaas ni ta'a. Jaalmarroon ajajaa guutuu Itoophiyaa waraanaa ta'eetiyyuu hooggana jechuudha. Silaayyuu Itoophiyaa jechuun Oromiyaa waan taateef Oromiyaan cituun barbaaddu abbaan Itoophiyaa guutuu harka Oromootti yoo siin galte hin jiraadhu jedhee ofiisaatii keessaa bahuu danda'a malee qilxuun tokko gaafa dhaabbatu jirmi isaa yookiin hudduun isaa hin buqqa'u dameetitti murama. Abbaan Itoophiyaa kana yoo waan Oromoo fakkaattu keessa jiraachuu hin barbaadu jedhee keessaa cituu danda'a. Jaalmarroon gaafa dhufe Jawaar Mahammad gaafa dhufe Itoophiyaa Oromoo fakkaattu waan baay'ina keenya fakkaattu waan nu fakkaattu baay'ina keenya heddummina keenya waan nu fakkaattu na jenne Itoophiyaan. Kanaafuu dirqama waan Oromoo fakkaattuun Itoophiyaa ijaarra jechuudha. Sabaaf sablammoonni nu jaallatanii nu wajjin jiraatan wajjin jiraanna kan nu jibban nutti citanii akka barbaadan ta'uu danda'u. Qabeenya keenya irra jiraataan nu tuffachuun hin danda'amu jechuudha. Nu jaallatanii nu kabajanii dirqama nu wajjin jiraachuu qabu isiniin jenna. Akkasii Oromoo kiyyaa egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoodha. Sagantaa kaleessaa irraa wanti nuti isiniif qoonneef akka isin fakkeenya irraa fudhattanu gaafa salgiillee gaafa kamiyyuu wal dhageessanii waliif ajajamtanii akka isin sagantaa keessan akkasitti bareeffattan warri Dubaayis warri Suudiitis fakkeenya ummata Kaayiroo ummata jaalalaa kanarraa fudhaa isiniin jedha Dr. Abduseen galatooma haceedhaafis gammachuu yookiin guyyaa dhaloota isaa haala ajaa'ibaatiin akkasin kabajjanu gadda onnee keessanitti dhagaame ibsachuudhaanis jaalalaa caaluudhaaf qabdanu ibsuudhaanis feesbuukii irrattis kabajamaa jira. Galatoomaa sheer laayik gochaa.